Falmaan uummata Oromoo waboon kaaba shaggar aanaa warra jaarsootti tarkaanfii fudhate. Reefi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii giddu galeessaa kaaba shaggar aanaa warra jaarsoo bakkoota sadiitti guyyaa dheengaddaa fulbaana 8 tarkaanfii boonsaa fudhatee jira. Tarkaanfii gandoota sadii ganda Faajjii Ejersaa, Jamjammeelaa fi Awwaaree Goljee keessatti waraana faashistii PP irratti tarkaanfii gubduu fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Quunnamtii bilbilaa fi intarneetaa hawaasa irraa kutanii meeshaa gurguddaan hawaasa reebaa waan jiraniif guutuu gabaasa isaa akkaataa neetworkiigaa arganneen walitti deebina. Tarkaanfii waboon fudhatu hanga walabummaa fi bilisummaatti jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof. Godin Baaliyaa Nagasaaraa waraanni bilchiginnaa haadha Oromoo Arsuu kanneessaa miidhaa qaamarraan dhaqqabsiisuun beekama. Jaalirbu dhugaa waan qindeeffatti qaba. Godina Baaliyaa Nagasaaraa haadha Oromoo tokko waraanni bilchiginnaa poolisii Oromiyaa jedhee of waamu torbee tokko dura waajjira keessatti geessuun haala suukanneessaan miidhaa qaamaa dhaqqabsiisuun beekame. Impaayera Itoophiyaa dhala namaaf kabaja hin qabnee fi qaama nageenya eegna jedhaniin irra deddeebiin dararaan hawaasa Oromoo irra gahaa jiraachuun himame. Naannoo Oromiyaatti waggoottan 6 darbanitti murni maafiyaa bilchiginnaa Abiy Ahmediin durfamu duguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwachaas ga'e gochaa gara jabinaa saba irratti jabeessaa jiraachuun ni beekama. Godilli Wallaggaa Jaarsoottidha saami doorsisaa Arfami waraan gabroonfata piippiin jabaachuu irratti biyyoolessa Oromiyaa odeeffate. Jaalaqaafan fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Mirgi namummaa saboota impaayerettii keessaa humnaan jiraatanii haalaan kan sarbamaa jiru yoo ta'u, addatti uummanni Oromoo isaaf dubbatu dhabee murna abbaa irreen hireen isaa jeefamuu, hidhamuu, dararamuu fi saamamuu ta'ee jira. Bifuma kanaan fulbaana 7 2024 godina lixa Wallaggaa aanaa Jaarsoo gandaa Dahaa Gorbaa waldaa Makana Yesuus jedhamutti waraanni bulchiinsa magaalaa Jaarsoo irraa gara Simalee amantoota waldichaa bakka isaan konfereensii hafuuraa gaggeeffachaa jiranitti itti ol seenuun namoota hedduu irratti reebicha raawwachuun hedduus qabanii mana hidhaatti akka darban jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himan. Bilchiginnaan mirga dimokiraasii fi namoomaa hawaasaa sarbuun dhimmoota amantaa, aadaa, eenyummaa fi duudhaa hawaasaa waan faalleessan hojjechuun jireenya namootatti addeessee jiraachuun ni beekama. Miseensonni waraan bilchiginnaa moora diina ganuun moora qabsoo bilisummaa Oromoo dabalamutti fufan. Jaala Caaluu Roobaa guutuu gabaasa kana akkattaa nutti isiniif dhiyeessa. Halkan gaddaa fulbaana 9 miseensonni raayyaa ittisa impaayerettii 2 qawwee Akamaa 2 hidhannoo 2 rasaasa Akamaa 400 boombii F1 4 waliin mooraa waraana faashistii PP godinaa aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Jiddoolaa cabsanii ba'uun mooraa waraana bilisummaa Oromoo zoonii madda albuudaatti harka kennatanii jiru. Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo kamuu waamicha ilmaan Oromoo mooraa diinaa keessa jiraniif taasisaa jiru akkuma itti fufetti jiraachuu kan ibsan qondaalli waboo zoonichaa ammas waamicha Oromiyaa dhagaanii mooraa dabaaf cubbuun guutame keessaa akka ba'aniif irra deebiin waamicha dhiyeessaniiru. Mooraan waraana bilchiginnaa yeroo ammaa tarsimoo dogoggoraa hoogganni isaanii taayitaa irra turuuf hordofsiisuun lola hin malletti seenanii lubbuu dhabuu fi jibbiinsa sanyummaa gidduu isaaniitti mul'atuun ajjeechaa walirratti fudhachaa jiran mormuun keessaa badaa jiraachuu gabaasaa turre. Godin Bashaggaraa Fantaallee keessa saamichi qabeenya loltoota sirnichaan hawaasa nagaarra raawwatame. Jaalurgufa diinaa akkattaa nutti isiniif dhiyeessa. Qawwee fi humna waraanaa of harkaa qabanitti dhimma ba'uun loltootni teessoo sirnichaa akka eeganiif bobbaafaman akkuma qabeenya uummataa maqaa qabeenya diinaa jedhuun saamuu sagantaa baafatanii dirqama fudhatanii bobbaanitti qe'ee hawaasa nagaa honsaa jiru. Bashaggaraa Fantaallee ganda Gidaaraa jedhamu keessatti maqaa woboo waliin hidhata qabda jedhuun qabeenya namoota hedduu kanneen akka dukkaanaa saamamuu jiraattonni himan. Dhingadda jechuun gaafa fulbaana 8 2024 gareen duula saamichaaf wal ijaaree maqaa sakattaa jedhuun bobbaafaman kunneen nama siyaasa keessa hin jirree fi hojii isaa qofa irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiru kan maqaan isaa Fantoo Boruu jedhamu waan inni hin qabneen yakkuun meeshaa isaa mana guutuu erga saamanii booda mana isaa caccabsanii deemuu jiraattonni himu. Namoota hedduu maqaan isaanii nu hin geenye saamichii fi reebicha hamaan irratti raawwatamaa jiraachuu jiraattonni himu. Ganda Gidaaraa kana keessatti kanaan duras dukkaana daldalaa tokko
maqaan isaa Abdallaa Adam Abdullaa Jiroo lama ol jalaa saamanii jiraachuus jiraattonni kunniin dabaluun ibsaniiru. Godin qeellam wallaggaa Jimma Orroot bala sigig lafa mudate lubbuun shamarran sadii darbuun namoota 150 miidhaan cimaan dhaqqabuun dhaga'ame. Jaaliiraan gameessaa akkaataa nutti isiniif dhiyeessi. Impaayera Itoophiyaa keessatti balaa uumamaa irra deddeebii mudachaa jiru lubbuun namootaa fi qabeenyaa irra dhaqqabu itti fufeera. Fulbaana 8/2024 balaa sigiga lafaa godina qeellam wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo mudateen lubbuun namoota sadii darbuun namoota 150 irratti miidhaa cimaan qaqqabuu fi manneen jiraatotaa 10 ol manca'eera. Taateen kunis aanaa Jimmaa Horroo gandoota Akoo Jirru, Iluu Kuttaayee fi Unee keessatti ogguu ta'u hanga gabaasni kun qindaa'etti qaamni hawaasa onichaa birmate akka hin jirre jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gandoonni sadan balaan sigiga lafaa mudate kunis bakka oomishni lafa hektaara 2.5 irratti misoomee ture ta'uun kan dubbatamu yoo ta'u murni badiinsi uummata Oromoo isaaf gammachuu ta'ee namoota miidhaa guddaan miidhamanii jiraniif birmannaa kan hin taasifneef hanga ammaatti yaalii homaa akka hin argannes arraanni biyyoolessa Oromiyaa odeeffateera. Ogeessonni fayyaa onichaa akka jedhanitti hanga ammaatti namoonni yaalaaf dhufan muraasa ta'uu himuun biltsiginnaan siyaasa isaaf jecha akkaataa ittiin dhaabbilee gargaarsaa fi abbootii qabeenyaa irraa maqaa isaanii maallaqa argatu itti yaadaa jira malee rakkoo bu'uuraa miidhamtoota kanaaf furuuf tattaaffiin taasifamuu hin mul'atu jedhan. Kana malees aanicha keessa qorichi gaatti akka hin dhufnee fi inni dhufus buufata fayyaa aanichaaf raabsamuun dhorkanii waan jiraniif miidhaan fayyaa biroonis hedduu ta'uu kaasu. Baatii gannaa kana sigigni lafaa naannoo Amaaraa fi kibba Impaayeratti bakkoota adda addaatti lubbuu namoota dhibbootaan lakkaa'aman galaafachuun miidhaa qabeenyaas qaqqabsiisuun ni yaadatama. Gubaatiin manneen jiraattota irra raawwatamaa jiru godina Arsii Lixaa Aanaa Gada Basaasaa keessatti jabaatetti fufe. Jaalnimoona Fayyisaa guutuu gabaasa kana akkaataa nutti isiniif dhiyeessa. Qeen uummata Oromoo nagaa dhabuun galgalaa ganamaa boo'ichaa fi ibiddi keessaa kan laboobu yoo ta'u namoonni danuunis osoo ijaarratanii qabanii mana isaanii ala ta'uun bakkeetti ba'anii jiru kadhaa fi gidiraamtuu dhandhamaa jiru. Egeree uummata Oromoo kan yaaddessa murni maqaa Oromoon aangoo irra jiru biltsiginnaan lafa socho'u cufatti hawaasa nagaa daaraa gochuu bira darbee uffata ittiin qaama ofii dhokfatan akkasuma midhaanuma nyaatanii du'a ittiin oolan illee cubbuu sodaachuu dhiisuun gubanii mana waliin barbadeessaa jiru. Fulbaana 2024 godina Arsii Lixaa Aanaa Gada Basaasaa ganda Fuccookaa akka jedhamuun beekamu keessatti sababa Oromummaa qofaan yakkuun loltoonni sirnichaa hariiroo woboo qabduu fi isin irraa qabna jedhuun qabeenya guutuu wajjin manneen qonnaan bultootaa maqaan isaanii Ajii Tufaa, Faayisoo Tufaa, Harasuu Tufaa, Jaawaroo Waaqayyoo fi Jamaal Guutii jedhaman mana isaanii irraa gubanii barbadeessuu dubbatu. Namoonni kanneen qonnaan bultoota hojii qonnaa qofa irratti bobba'uun jiraatan kanneen maalummaa siyaasaa hin beekne ta'us immoon ilaalchi biltsiginnaa uummata gaagaama jireenyaa keessa galchee of jalatti harka kennachiisee bulchuu akka ta'e dabaluun ibsaniiru. Lixu Wallaggaa Gullisootiidhaan jiraatota irra jabaachuun himame. Jaalmoo Isabaa waan qindeeffate qaba. Uummata Oromoo irratti impaayera Itoophiyaa keessatti dhiibbaan siyaasaa kan duraa irra waggootan ja'an kana irra ga'aa jiru daraan jabaachuu kan himan jiraattonni godina Lixa Wallaggaa Aanaa Gullisoo ba'anii galuun itti ulfaachuu kan himatan yoo ta'u waraanni faashistii PP jiraattota nagaa jumulaan hidhaa saamaa fi ajjeesaa akka jiru arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Namoonni onichatti hidhamanii jiran danuu ogguu ta'an isaan keessaa barataa Lammii Phaawulos kan jedhamu magaalaa Gullisoo kan jiraatu siyaasa keessaa homaa quba kan hin qabne badii tokko malee mana hidhaa bulchiinsa magaalichaatti hiraarfamaa akka jiru himameera. Oromiyaa keessatti hidhaa iddoowwan adda addaatti taasifamaa jiru ilaalchisuun namoonni hedduun yaaddoo bornuu fi nafu jedhuun naannoo biraatti godaanaa akka jiranis jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Garuu deesqeen biyya lafa arganni yoo dabar dhaabbanni Gaazaa jedhee taleella Israa'el naannoo gargaarsa namooma keessan raawwatte namoonni 40 ajjeefaman. Jaalnimoona Fayyisaa guutuu gabaasa kana akkaataa nutti isiniif dhiyeessa. Dhaabbanni ittisa siviilii Gaazaa kibxataarraa akka jedhetti haleellaan Israa'el naannoo gargaarsa namoomaa kibba Falaaxiin irratti raawwatte namoota 40 ajjeesuu fi 60 madeessuu isaa yoo ibsu waraanni Israa'el gama isaan wiirtuu ajaja Hamaas naannoo sana jiru irratti xiyyeeffachuu ibseera.
Haleellaan kun almawasii magaalaa guddittii kibba Gaazaa kan Yuunsi keessatti kan jalqabaa waraana Israa'eliin naannoo nageenya qabu jedhamee kan himamu yoo ta'u, lammiileen Falasxiinotaa qe'ee irraa buqqaan 10,000 lakkaa'aman achitti baqataniiru. Qondaalli ittisa siviilii Gaazaa Mohammad Al-Mugaar kibxata ganama AFP akka himanitti wareegamtoonni 40 fi namoota madaan 60 dandamatanii gara hospitaalota dhiyoo jiranitti jijjiiramaniiru jedhan. Waraanni Israa'el ibsa kibxata ganama baasen xiyyaaronni isaa shororkeessitoota Hamaas gurguddoo wiirtuu ajajaa fi to'annoo naannoo gargaarsa namoomaa kan Yuunsi keessatti ukkaanfame keessatti socho'an rukuteera jedheera. Dhaabbileen shororkeessummaa Gaazaa keessa jiran naannoo namoomaa murtaa'e dabalatee bu'uuraalee misoomaa siivilii fi namoomaa sirnaan fayyadamuun mootummaa Israa'eliif loltoota IDF irratti sochii shororkeessummaa raawwachuu itti fufaniiru jechuun dabaleera. Hidhattoonni haleellaa kanaan booji'amtoota 251 kan qaban yoo ta'u, isaan keessa 97 ammallee Gaazaatti kan hidhamanidha. Ameerikaan, Qaatarii fi Masrii Israa'elii fi Hamaas gidduutti waliigaltee dhukaasa dhaabuu fi hidhamtoota booji'amtootaa jijjiiruuf tattaaffii taasisaa turan gidduu seenaa kan turan yoo ta'u, mariin garuu ammallee dhaabbatee jira. Hamaas akka qaama waliigaltee kamiinuu Israa'el Gaazaa keessaa guutumatti akka baatu gaafachaa kan jirtu yoo ta'u, Israa'el garuu loltoonni daangaa Gaazaa fi Masrii irra turuu akka qaban cimsitee dubbatti jechuun Arab News gabaaseera.